wata 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 sena dani jarra madalota nutuba makangota ni kabajama wata warra waaqni abaare kormi maqaa wallaale warra waaqni eebbise kormi maqaa leellise waata waaqnu lagi abaarsa ijibbaatan araarsa gadhee seenaa xureessa mee takkan goota faarsa mee ka'een goota faarsa qalee fiindaachii baasa gurra dhiiraan odeessa gadheen gara hammeessa. Keessummaa harka fuune waliin dabarsuuf jennu daawwattoonni keenya egaa bartanatti fakkaate sirriidhumatti immoo wal baruuf guutuu maqaa isaallee haa dhageenyu. Keekii Yaabalaadhaan jaama kan dhaladhee guddadhe asuma godina Shawaa Bahaa Tuulama gara Bahaa jechuudha. Aanaa Boosati magaalaa Olancitiitti kan dhaladhee guddadhe. Keekiyyaan achitti dhalatte. Waata kana eessaa odeeffattee hiikkasaa sirriitti nu barsiisuu dandeettamee sirbicha akkuma ati sanuu ibsiteen booda xiqqoo afeeruu barbaadeeti. Waata kana Oromoo gadaadhaan bulaa gadaa kana keessa namoota seera tumantu jira, seera hiikantu jira. Seerri sunis immoo abbaa ittiin geggeeffamuu qaba. Kana keessatti waata wanti as keessatti isa fide maalidha? Waatni kun gaafa lubbuun nama harkatti baddu gumaa lubbuudhaa kana rabbumatu nama sanii fi dhaame jaama. Gumaa lubbuu namaa ati barbaade ani kennan barbaada jee waata kana rabbiin eebba wajjin itti kennedhama. Waata jechaan gosa Oromoo keessatti gosa takka. Gosa waataati. Gosa waataa san keessaa waata ta'ee kan dalagaa kana dalagu nama hundaa miti. Isaanis hangafa quxisuu qaban akkan odeeffadhee irra geetti. Sirbuun dura bakkee isaan jiran deemee sirriitti odeeffadheera. Eessa jiru? Ani waata kan asii gara makkii gara dugdaa booraa jiran kanniin. Gosni kun amma achi jira? Gosti kun achi jirani. Achi deemtee odeeffatteerta? An achi deemeetu man odeeffadhe. Warra yoo sanii hojii warri waataa hojjetu kan hojjetu argatteerta achitti? Waa ta'ee isaanuma innumtiin ani kilipii wajjin hojjedheeyyuu isuma gosa waataa san keessatti nama yeroo san ergaa dabarsuu danda'udha. Isaan odeeffadhee isuma wajjinan gaafan kilipii waraabus deemee waraabame. Maaliif waata kana lubbuun namaa kun gaafa si harkatti badu Oromoon waata kana yaama gaafa araara gaafa gumaan namaa kafalamu lubbuun baateetuni gaafa kafalamuudha deemtu waata kanatu yaamama. Waatni kun yaamameeti warra wal ajjeesisan kan jalaa du'ee fi kan ajjeesi walitti araarse gumaa lubbuu sanii muraa jechuudha. Waata 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 waan si ajaa'ibu sirba kanarratti awaaj jettaa keekiyyaa kan jirus jira awaaj dabarsitaa kannaan jechaa tures jira. Akkasuma waamama warri waataa kun yeroo akkas waa galtee wayii galu akka ammateetti kana lallabamee waata 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 jedhamee waamamoo waayonni isaa tolchuuf akkasitti baasa. Ergaa sirbicha kiyyaatiin wal qabsiise malee waata kan yaamu namni waata yaamu hin jiru waata waata jee. Otoo waamamne ofumaa dhufan jecha iyyaamamu hiyyaamta. Akkasitti waaman garuu akka ammateera lallabamee odoo hin ta'in nama itti ergamee yaama. Manguddoo itti ergameet gumaa kafaluu fi namannu harkatti badee jedhanii yaamu. Yaamanii waata amma yeedalloon amma itti fayyadamne kunillee achumarraa dhufe. Isaantu ja'a kana warra waataa santu ja'a dhufanii gumaa kanaaf osoo hin taane waggaatti bara haaraa seensa gubbaarra dhufanii nama eebbisu dalagaa isaanii lammataa. Waatni kun gumaa namaa kana kafalchiisuun alatti eebba kennu bara haaratti. Guyyaa bara haaraa dhufanii eebba kennan sanii isaantu ja'a waan kana. Waata jedhanii karaa dura dhaabbatu ka warri manguddoonni sagalee isaaniitiif kiyya addaa ta'u ani gara weelleetitti gaafa fidu xinnoo jijjiirama qabaachuu qaba danda'a. Waatiin nagaa jabbiin nagaa karri nagaa jedhaniit karaa dura dhaabbatu.
Jiidha looniti. Seenaa waataa yoo ka'e Bal'aadha. dheeraadha. Ati odeeffattee kanatti dhufte. Baay'ee bareedamee sirbicha afeeruuf hin jedha. Yaadaloo fi akkaataa natti sirbicha walaloo sanii wal keessa qindeessite baay'ee bareedaadha. Sirba baay'ee si jaallatames ta'ee sirbichi dhageettee argateetiin jira. Sirbuma waata dhageette immoo yaadaloon walaloon yaadaloo biraatiin itti hiitee dhufume xiqqoo irraan jedheeti. Babbaroota yaa Oromoo kaleenca. Kana booda ka jirtu tokko immoo sirriitti hin dhagahamne. Bahan qooda gootonni keenya kaleessaa eenyu fa'aa isaan Taaddasee Birruu fa'aa jechuudha. Namni kun maafan qooda gootota kaleessaa jedhanii fa'aa kanaa himantu jiru. Mee maal jedhaa sitti waan jedhu? Dhugaadha walaloo yoo tokko gaafa yeedalli itti tolu namni walaloo mataasaa itti dabalataa beeki. Bakka hin galiniif waanuma barbaade yaa jechuudha waan sanitti waan dhiyaatu. Laboomna raba baasee gubaa. Abiddi yonkorra sodaadhaa mota sanyii lafa gubbaa buusanii oma facaafate namuu hammata silaa barri hongee beelumaa korma lubbuun jiru allaattiin marsa gadaan saba kan keenya shanii bonni dhukkee ganni hurrii naannessa dibbeen ta'uu gogaan qeerransa roobiyoo horan bishaan kuusanii badeen badu hojiin seenadhaa goonni yoo du'es maqaa faarsanii. Lammiin laman jirtuu beekachaa tokko biyyaa tokko sabaa aantanii dhugaan ija babaaftuu miti mukukkulaan darbatamtii kan kenni nafaarsaa gootota kaleessa Taaddasaa Alamuu Gitteessa. Waata 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 waata. Seenadaan ijaarama dhalootaan utubama maqaan gootaa ni kabajama. Waata warra waaqni abaare kormi maqaa wallaale warra waaqni eebbise kormi maqaa leellise. Waata waaqnu lagi abaarsa ijibbaata naraarsa gadee seenaa tureessa. Meekeen goota faarsa. Meekeen goota faarsa kalee fiindaachii baasa gurra dhiiraan odeessa gadeen garaa hammeessa. Babbaroota yaa Oromoo kaleenca. Hankoda gootonni keenya kaleessa hakuudhaan mannuu seenaa tu seenaa hadheessa yaa dhiiga koo wal jabeessa. Babbaroota yaa Oromoo kaleenca hankoda gootonni keenya kaleessa hakuudhaan mannuu seenaa tu seenaa hadheessa yaa dhiiga koo wal jabeessa. Laboomna raba baasee gubaa ibiddi yonkorra sodaadhaa mota sanyii lafa gubbaa buusanii uma facaafate namuu hammata silaa barri hongee beelumaa korma lubbuun jiru allaattiin marsa gadaan saba kan keenya shanii bonni dhukkee ganni hurrii naannessa dibbeen ta'uu gogaan qeerransa roobiyyoo horan bishaan kuusanii badeen badu hojiin seenadhaa. Yoo du'es maqaa faarsanii lammiin laman jirtuu beekachaa tokko sabaa tokko biyyaa aantanii dhugaan ija babaaftuu miti mukukkulaan darbatamtii kan kenni. Ayee kiyyaa badhaadhaa turtii gaarii waliin dabarsaatiin jirra. Waa'ee waataatiin walliftee waan naa eegalteef keessa fagaanne dubbii waataa asumatti geeffannee jirra. Mee waa'ee guddina kee baruun barbaada. Kiyyaan akkamitti guddate akkuma namoonni baay'ee yoo keessummeeffannu baadiyyaadhumatti akkuma ijoolleen Oromoo baay'een guddatan horii biree tiksaa guddadhee jedhu sana moo kiyyaan? Dhugaadha. Warri keenya loon fa'aa jaalata. Loonuma kana jecha uummanni Oromoo kun yeroo baay'ee gara baadiyyaatti asii achi siqata. Magaalaa keessa oolu keessa buluu ittiin tolu waan ta'eef
dhuguma anis waanuma mucaan baadiyyaadha dabarsu kun dabarsee umrii kiyyaa barnoota bira ga'utti. Maal beekama baadiyyaan ati guddatte keessattuu yoo ijoollee. Loon tiksina ani akka tasaa ta'e haadha kiyyaa fi abbaa kiyya biraa miti kan hin guddadhe. Abbaa kiyyaa hin argine jechuun nan danda'a. Xinnoo isaatan beeka. Sababni isaatis namni jireenyi namaa kun waan baay'ee qaba. Haati fi abbaan kiyya waliin jiraachuudhaaf ittiin tolle fakkaata. Eegan ani gara haadha kiyyaa keessa uumamee baatiiwwan 7-8 lakkoofsisee booda adda ba'anii haadha kiyyaa naa himi kana. Obboleetti haadha kiyyaa baay'ee kan jaalladhu Ruufoo Tuulamaa jedhamti. Ganda Feexoo jedhamtu keessa Xaddacha jedhama achitti argamti amma. Ishiitu na guddise. Isheen yeroo itti daa'ima biraa godhachuullee anaan dura ijoollee jiraniin ala daa'ima biraa godhachuullee dhiiftee anaaf yeroo naa kennite harma ishii baafadhee waan akkasitti tani baay'ee nama jira akkatti kan guddadhe ani gaafa haadhatii ayyaan argu haadha na dhalte gaafa argu waggaa 9 loonan tiksa baatii lamatti addaan baanee jireenyi yookiin immoo dhufaatiin ijoollummaa kiyyarraa qabee aga waggaa 9 ani haadhas kan hin beeku kan na guddifte sana dhaladhee ija banannaan ishiin arge waan ta'eef hedduun jaaladhaanii hedduun kabajaanii haadhatii ajee kan hin beeku siidhaa dhumarraa bakka haati ta'e tanaa barnaan jaan. Kasi teessan immoo waggaa 9 booda wal argine. Waggaa 9 booda wal argine. Maal fakkaata miirri haadha ofii turanii arguu kumbe waan namni biraan argin carraan mudee ati agartime. Ani narrifadhe gaddillee natti dhaga'ame beeki. Loon bobba'ee ganaa yoona ani loon asfaaltii kan karaa guddaa kana ceesisuudha. Deemu konkolaataa wayii dhaabbateera. Konkolaataa wayii dhaabbatee eessuma kiyya tokko jira. Shuumii Tuulamaa jedhaniini. Shuumii kana oolan akkas laalu konkolaataa keessa kinoo shaantaa uffatetti bu'uuran gurguddaa kana buusaa jiru. Baay'ee waan jaalataniif amma shuumiin kun akka abbaa fi haadhaa ta'e jedhanii warri waan itti dhaammateef ishii barbaadu duraan teenye inni akka kana hunda. Barbaadee argatee guyyaa kanadha halloon asfaaltii ceesisuudha hundi shaantaan buukun shaantaa haadhatii haati. Fideera isumni kee kun. Fide barbaade fide Caalii Tuulamaa jedhaniini haadhatii jechuudha. Shaantaan bu'aa jiru kun kan ishiiti uffatuma kiyya faata achi keessa jiraannaa bitamee jechuudha. Tasuma kun. Tasuma. Ati quban qabu. Ani hin beeku loon kana yoon ceesisu halaalarraa ijoolleen tiyya jirtii jettee beektaa loonaan oofaa jira tokko kanaa jedhanii konkolaatuma san bira akkuma tasaa ta'ee jechuudha ganaan tokko kana hojjanii noo ishiin natti fiigdu anna fiigee jira. Haadha kee baqatte. Hin beeku kan nan dheessee loon oofee manatti galee dirqumatti na qabataniituma haadha tiyya ta'uu natti himanii. Ani akkasumatti loonumatti tiksaatuman suutuma gara barnootaatti dhufe anis achumatti manni barnootaa baname gaafa san hin jiru. Baadiyyaa keessa waan hin jirreef kan jirus immoo ijoolluma muraasa barata malee barnoonni maal akka ta'e warra keenya waan hin beekneef suuta achitti baadiyyaatti barnoota eegalenis. Akkasitti keekiyyaan mucaa haadha lamaa ta'e waan namni biraa tokko jiru argate. Waan hiree bal'aanas fakkaata. Gaafsan miidhama ta'ullee waan baay'ee sin ajaa'ibu ayyaannas haa ta'u ayyaana waggaas haa ta'u maalis haa ta'u isaan tokko bira dhaqee tokko bira osoo hin gahin deebi'uu hin danda'u. Karoorri kiyya gaafa manaa bahu lachuu qixa isaanii argadhee haadhatii abbuna yoo bite kan na guddifteefis buna dura kan na guddiftee geesseen haadhatii attas deebi'ee lachuu bira deemeen. Waan ajaa'ibaa. Sabooda immoo ergas dhufte ani kiliipii makee irratti kan arge daa'imummaatti horiitii isaa guddattee maal jettee baadiyyaatti haala kanaan guddatte keekiyyaan sirriitti waan qonnas danda'u inni itti fakkaata kiliipii tokko irratti isa argeen. Mee akka sammuutti na dhufu akkaataa natti itti qotaa turte sun achirratti sirba sanaa jedhu. Ijoollummaadha nan baradhe qonnaa natti kaleessa iskiriinii irratti argite kana osoo hin taane sanii miti ijoollummaadhaan nan qotaa. Kanaaf yaadannoo kana keesseef ta'a ammayyuu sirbumte ati qonnaa sirbite sunu sirba biraa qonnaaf sirbame waliin gitu. Garaagarummaa qaba. Anuyyuu
Fakkeenya waa'ee qonnaa sirriitti yookiin dhaga'uun nan uffisiisa. Sirba kee kana garuu akka biraatti natti waan jaalala sirba fakkaata. Waanan keessaa dhufe waan ta'eef gaafa kilippii waraabuu deemnu Baqaaluu Daanyifaan jiranii King Raagoo jira shubbistoota keessaa Abbabaa Tolosaa jira. Isaan hunduu haga kiyya qonnatti hin buune. Qonnaan waanan keessatti guddadheef. Walaloo fi yeedaloo isaatti immoo caalatti nama hawwata. Kan eenyuti? Walaloo fi yeedaloon aadaa fi kiyya. Reefu siin jeetan jira. Ani aadarra dhaabbadhee waan tokko godha. Waanan keessa dabre waan ta'eef ta'eetu man hojjedhe gaafan kilippii hojjedhu si uffata koo baafadheen qotee bulaan maal akka fakkaatu anaaf haarawaa miti gaafachuu osoo hin taane waan hin beekuuf. Maaf xiqqoo si caqasee istuudiyoo irraa immoo waa'ee isaa haasa'uu irratti agarsiisne. Sirbicha. Niyyoolee sinqotaa yaadachi yaa mirgoo harkisii misoomtee si arguuf jira naa obsinaa callisii si'ee qonnaa yaa si'eessitu koodeen kooderraan deessitu waliin tollaa yaa sanyii kormaa astaa'iin qabdu bittormaa jorroona jamadii gachanaa sheeta kote siilaatu gumbiin guuta jallaa zinnaara rasaasayyummaa baatu jorroona jamadii gachanaa sheeta kote siilaatu gumbiin guuta jallaa zinnaara rasaasayyummaa baatu amsaa qotii guraa lafa jalaa yaasii yaa irratti nyaatu bunni yoo duunillee irfii irratti nu ajjeesu haadha nama deessee qonni yaa hiyyummaa kan hojjete silaa leencaa kan dide gubbaateecha. Tole istuudiyoo OBS irraa sirbicha kun waliin hordofnu turtii keessan OBS hojjaa ta'umas. Niyyoolee sinqotaa yaadachi yaa mirgoo harkisii misoomtee si arguuf jira naa obsinaa callisii si'ee qonnaa yaa si'eessitu koodeen kooderraan deessitu waliin tollaa yaa sanyii kormaa astaa'iin qabdu bittormaa. Chana asheeta kote siilaatu gumbiin guuta jallaa zinnaara rasaasayyummaa baatu. Yorroona jamadii gachana asheeta kote siilaatu gumbiin guuta jallaa zinnaara rasaasayyummaa baatu. Yorroona jamadii gachana asheeta kote siilaatu gumbiin guuta jallaa zinnaara rasaasayyummaa baatu. Yorroona jamadii gachana asheeta kote siilaatu gumbiin guuta jallaa zinnaara rasaasayyummaa baatu. Dhiiroo dabaa walii yaana maaltu tokkummaa jaalaa yoo saniyyummaa baana yoo san baana gaafas faana garafi mirgoolenaa garafi bilchoodha nyaata bartee galee qeetti hafi wanjoo moora dhibii akka gateetti mirgoo nyaanne yoo facaafnu sanyii farrisaan akka nu jedhuun baane gorsa ogeessa qonnaa yoo dhaggeeffanne adeemsa isa ammayyummaan qotannaa sooramuu keenya ifaaf bilisa lammii koo dhagayii kaabaa kibbaa bahaa dhiyaatu. Mayyee keekiyyaa badhaadhame sirboota kee baay'ee si jaalatamu sirboonni haga ammaatti weellisaa jirtu. Jiruu weellisaa Oromoo maal akka fakkaatu yeroo baay'ee yeroo artistii argannu gaafachuu nan jaalladha. Sillee suman gaafadha. Silaa kiliip irraa baay'ee fayyadamnu naan jedhan baay'ee yeroo odeeffadhu. Akkamitti jiraat ture? Egaa tokkoffaadha. Kana warrunti hangafoonni osoo haasa'an natti tola garuu hamman argetti namni waan ijaan arge dubbachuun isaa dirqama. Kan dhagayeeyyuu hin haasa'ami nam. Ani waan hin argin immoo silaa xinnoo irraa dubbadhee natti tola.
Innis maalidha? Hin hojjetta amma dhalootuma qubee kanatu dhaloota xiiqii qabatudha malee aartiin Oromoo amma silaa yeroon ishiin itti baddu amma ture. Amma jechuudha. Yeroon ishiin itti baddu amma ture. Maaliif jette? Maaliif jetteen bareedaadha. Namni tokko ogummaa qabu irratti hojii hojjetu irratti waa argatuu qaba. Maaliif? Ogummaa sanuu tursiifachuudhaaf galii wayii argatuu qabda. Garuu rabbiin kun jechuudha artistoota kana jabinumaa wajjin uuma. Waan hunda danda'u. Rakkinas bal'oos qixxumatti itti fayyadamu. Ani waan baay'ee na gammachiisu keessaa kana. Yeroo hundaa artistii Oromootis haa ta'u artistii kamuu itti tolee qofas yoo ta'u baate rakkateetis immoo hojjeta. Ani kanaan wal qabatee gadoon ani qabadhe tokko jira. Maal inni artistii Oromoo kan akka kadhataatti namoonni yaada isaa ilaalan jiru. Garuu waan isaa waan hin beekneef gadoo yoo siin jiru hammeenyaa miti. Dubbachuudhaaf kanan gadoo qabadhe malee komii yookiin yaadatti. Komii miti. Dubbachuudhaaf ofumaa kiyyaa kanan gadoo qabadhe sagantaa akka OBS kanarratti dubbachuudhaaf kan gadoo qabadhe malee uummatatti miti gadoo kan qabadhe. Maal jechuu barbaadeenii weellisaan Oromoo kuni hin weellisaa, hin barreessaa, hin sirbaa garuu baasiin inni baasu baay'ee guddaadha. Kilippii tokkicha kana qabatee dhufuudhaaf namoonni meeqa akka keessatti hirmaatan iskiriin irratti mul'ata. Namoota saniif kafaltii isaa amanis amanuu baadhus hin kafala inni ofii galii argatuu baatus hin kafala nama saniif. Nuti gaa artistoonni Oromoo kuni gaafa hojii bareedaa hojjennee harkatti qabannu hojiin kun uummata bira gahuu qaba. Ergaan kun uummata bira gahuu qaba. Uummanni waan kanarraa waan baay'ee barata waan ta'eef hojiin kun uummata bira gahuu qaba jennee gaafa sirriitti itti yaadnee murteeffannu abdii bira dhufuu danda'u. Abdiin Oromoodhaa aadaan kun isa laallata. Kan isaati keenya qofaa miti jennee gaafa murteessinu si bira dhufa. Si bira dhufa. Abdii akkasii sirba bareedaa akkana ergaa akkanaa qaba. Hojii kanaatiin hojjedhee harkarraa qaba. Garuu ani maallaqa hin qabu. Ogummaa rabbinaa kenneen uummata kana faanaan jira. Atis gahee uummata keetii bahuu qabdu bahi. Hojiin kun uummata kana bira akka gahu riqicha ta'iitii atis waan qabduun nu bira dhaabbadhu jennee gaafanna malee nuti ilmi namaa tokko nama tokko dhagaas falatee jiraatan. Kurrikurriisi ofii lubbuu ofii tana namni hin jiraachisa. Hojiin ati lubbuu kan kee ittiin tursiifattu hin dhabamu. Garuu kan uummataa kuni nama miiliyoona 50 kanaaf bakka buutee gaafa hojjettu waan bareedaa tokko, waan amansiisaa tokko, waan uummata kana walii galchu tokko jaallatee tokko jibbu osoo hin taane hundi isaa harka isaatiin keessa galfatee kuni kiyya jedhee akka inni harka isaa keessa godhatu gooteetu hojjetta. Suni baajeta barbaada. Baajeta sanirratti kaan nuti hin gaafanna, hin sodaannu maaliif hin nyaannaa fi miti mana ittiin bitatuuf miti, konkolaataa ittiin bitatuuf miti, caammaa ittiin bitatuuf miti. Ispoonsara kan gaafannu. Borullee nan uummanni Oromoo abbaan qabeenyaa Oromootis akka hubatu kan hin barbaadu artistiin kan isa gaafatu jireenya ofiitti fayyeessuuf miti. Jireenya ofii namuu hiree wajjin dhalate qaba. Hojii uummataa wal gargaarree haa hojjennudha. Amma fakkeenyaaf mee waatatti meeqa fixxe? Waata Kilippii isaa guutuutu muruu? Waata herreega isaa Baqaaluu Daanyee fa'aa beekaa. Ogeessi kaameraa. Riittaa fa'aa beekaa. Isaantu faayinaansiidha. Isaan faana hojjenna. Abbabaa Tolosaa fa'aa beeka kana. Kana baasisiin joo hin baasta. Kilippiin baasisee daangaan qabu. Nam bal'isaa, nam bareechaa yoo jette Oromoota fakkeenyaaf Oromoon alas jira keessas jira. Shubbisaa tokko meeqa kafala? Shubbisaa tokko qarshii 800, 500 kafala. Guyyaa tokko? Yeroo tokko ofii osoo shubbise moo akka shubbisa tokko irratti sirba tokko irratti sirbee koreograafiin isaa yookiin tarreen shubbisa isaa 10 isaa ta'u 20 san hojjetee sirba san xumuruudhaaf namichi sun 800 si gaafata. Ogeessi kaameraallee akkasuma hin jira.
ogeessi kaameraa jira, istiidiyoo muuziqaa isaanii jira. Inumaayyuu keekiyaan faanii hiree qabu hin barreeffatu iyyee daleessu namoonni walaloo yeedalollee immoo maallaqaan bitan illee jiru. Aan akka hiriyummaatitti walii kennanis jiru. Ta'ulleen baasiin muuziqaa kanarratti bahu amma akka kootti nama raara maaliif ijoollee amma waan an gargaaruu danda'u nan gargaara. Nama sagalee bareedaa qabu yoon arge walaloo yeedaloo hojjedheen barreessetti kenna. Kafaltii tokko malee. Yoo kafaltii meeqa baasa walaloo yeedaloon kun gatiin isaa beekama? Gatiin isaan beekamu. Amma fakkeenyaaf namni humna gaarii qabu namni maallaqa baasee bitatuu danda'u akkasumatti baasee bitataa jechuudha. Nama hin qabne immoo tolarraa qabeeti kan kennu. Kan oolu shaayii ittiin dhugiyyee sii kennus qarshii 1,000 sii kennu 2,000 sii kennu 3,000 sii kennu hin fudhatta. Amma nagada keessaa miti kan jiru aartuma kana wal gargaaratuma yoo ati qarshii 5,000 keekiyyaadhaaf gumaachuu kan dandeessu taate 5,000 sannaa kennita. Anis immoo gara biraatiin hin deemu. Kiliipuma tokkoon asitti ittiin hojjedha yookiin istiidiyooman ittiin gala. Maal godhaa jirra? Wal gargaaraa jirra. Walitti bituu, walirraa bituu, walitti gurguruu osoo hin taane kan ati dandeessu kanan an danda'u, kanan ati hin dandeenye kanan danda'u narraa fudhatta. Waan naalaa hir'ate immoo qaawwa laaltee hin beeyta waan ta'eef hoo kana istiidiyoo kafaladhu jettee naa kennuu dandeessa jechuudha. Kanaan wal qabatee waluma keessa harka naqanneeti. Kan aartii kana keessa akkasuma dhaabbannee jirru malee itti fayyadamnee miti ummatuma kanaaf. Walumaa galatti mee 20-30 takka isinirraa hin fixa kiliipii tokko jechuun. Hin fixa. Hin fixa. Nan hojjedha yoo jette barsii meetiin jira abdii. Kana deeggarsumaan hojjetu. 100 fixuu hin dandeessa. Deeggarsumaan hojjettu kana. Deeggarsumaan fakkeenyaaf waanuma adda addaatiin wal gargaarretu bakkee 10,000 fudhatuu danda'u. Abdiin immoo waan ta'een uwwisuu yoo danda'e anis abdii waan sannan godhaa fi innis immoo deebi'ee gara naan na gargaaraa jechuudha. Inumaayyuu waan biraa si gaafachuuf ture iyyuu keekiyyaan nan dhiisa yaada koo maaliif konkolaataa meeqa qabdaa kammoo illee ta'uu baatu na si gaafachuuf hin ture dhiiseera yaada koo. Maali? Konkolaataan uummata Oromoo hunduu kiyya waan ta'eef agana jeesitti baadus maaliif hojii gaarii hojjetta waan ta'eef nama baay'ee si beekaa keekiyyaan nama beekamaadha keessattuu uummanni Oromoo bal'aan si beeka waan ta'eef as dhiyoo waan iddoo akkasitti si eega taaksii eeggatte dhiyoo waan iyyaadde biraan darba gaafichi naa deebi'ee waan ta'eef dura wal dubbattu waata lakkoofsa 2 maaliif waadaa galtee lakkoofsa 2 nuuf iddeerta akkasiin hin jenne dhiyeenya kana argeera. Seenaa qoqqoradhee tan dhufa suuta itti si durarratti qoqqorattee deebiteerta. Maal jettee deebiteeyyuu? Oromoon abbaa goota gumaati seenaa qoqqoradhee dhufe kunooti tolebboo. Tolebboo si jalaa jedhu? Tolebboo na jalaa jiru jechuudha maal qorattee dhuftee anjiru? Hiyaa shammaanee kutaa kuulaa jirbiin gurmiin baate duula. Kawwee bifleen qabattee doombiriin tokko nyaata gumaa haroo qeerroo fi gumaa fannoo gootota yaa shammaane harma hootuu alagaaf abadijii fonkolaa waraanni fannoo bullaan namni nama gochoolaa yaa shammaane hin diigamuu Hindigamuu gaara boorana diigeeffituu namuu gaara baarentu diigeeffituu namuu gaara maacha diigeeffituu namuu gaara tuulama diigeeffituu namuu. Di waata warra qeebal'oo warra odaa shanii warra uuman bul warra gadaa shanii waan ni dhufee waatatti gadi ba'i. Oromoon abbaa goota kumaati seenaa qoqqoradhee dhufe kunooti. Oromoon abbaa goota kumaati seenaa qoqqoradhee dhufe kunooti. Shammaane
shammaanee kutaa kuulaa jirbiin gurmiin baate duulaa qawwee bifleen qabattee eedoon biriin tokko nyaata gumaa haroo qeerroo fi gumaa fannoo gootota yaa shammaanee dhimmuu manaa nun dhibuu citaa tokko dhimmisu yaadan kabaa tolchinaa akka bishaan cimmisu shammaanee harma hootuu walagaa abbalijii fonkolaa waraanni fannoo bullaan diinni nama kocholaa yaa shammaanee safuu yaa gaara kalee gootatu keessa galee diigameen diddiigamnee hurriituu marse malee hurriituu marse malee hurriituu marse malee hurriituu marse malee. Uummatuma kana gaara gochuu danda'a jechuudha. Dirqama gaara yaan argitu kanas ta'uu danda'a. Uummatuma gaara gochuu danda'a jechuudha. Waan fedhe. Maaliif kuni hojii aartiiti. Seera aartiiti. Aartiidha. Qeeqa qabaa, sookoo qabaa, soorgoo qabaa. Kallattiidha waan jettu jira. Waan irraa kana qabattee isa faarsuudhaaf. Fakkeenyaaf ati yoo dura oomaan qabaanne inni abbaa konkolaataatti lafan deemu jechuun faarsuun danda'a. Ati garuu uumaan qabaatee yeroo sanitti sa'aatii aniifatti wal bira jiru sanitti si gammachiisuudhaaf waan fee fayyadamuu danda'a jechuudha. Gaara, bishaan, dhagaa, muka fedhan hin maraatu, fedhan doktara ta'u. Wanni isaan bakka bu'uun hin jiru. Lafa kana bakka bu'u. Rabbumaan kana qofa halaalumatti na gargaareedhaniitu isuma wannumti aartistiin ifaan ifa. Garana jallisuu hin dandeenyaan ifaan ifa itti dubbatu rabbii isaa qofa malee uumama rabbiin uume hunda bakka bu'ee sirba aartistii. Si jale kanarraa kan ka'e uummata kana uummata keessaa dhalatte kana qaruudhaaf barsiisuudhaaf waan sii gale sheer gochuudhaaf isaaniif ibsa kennuudhaaf wanti nuti fayyadamne hin jiru. Amma waan baay'ee jedhamu namoota hunda yoo laaltu aartistii hunda yoo laaltu sii duudhe sii gaggabe garaan na gubate garaachi na dhume coraan narraa ka'e sii maraadhe biyyaa sii ba'e jiru hundi isa ta'eetii miti bakkuma kee bu'a yoo ati jaalalaan rakkattu yoo arge dhufee bakka kee bu'eetuma abdii ta'eetuma sirbaa jechuudha mudannuma keetis gartokkeenis akkas ta'e mudannoo immoo isa sirrii fi isa dhugaa waan si mudate fakkeenya akka qotee bulaa reefu kaafne san qotee waan hunda waan argeef anaaf suni mudannoo yookiin immoo kan mataa kiyyaatii jechuudha waan namarratti argee miti waan harka kiyyaan raawwadhe waan ta'eef gaafan sirbus ta'eetuman sirba. Akkasuma immoo inni waa'ee Sheek Hussein weellisa tokkos jira taateeuma akkami muuxannoo qabda achi dirree Sheek Hussein itti bitee waan akkasii gootee beektamoo akkuma itti aartiidhumatu si taasise. Sirba sanarratti tokkoffaa Baqaaluu Daandiitii fi Abbabaa Tolosaa sirriittan galateeffadha. Maaliif egaa amma haasaa reefutitti na deebiste ammas. Waan tokko uumuu hin dandeessanii akkamitti uumtanii yoo feetan gaara uumtanii yoo feetan diigdanii jette. Amma kun sirba baaroo maalii kanarratti nuti Sheek Hussein jennuume hin jenna. Jennee yaadannee erga cibodee haasofne immoo baay'ee ifa ta'a. Assalamu alaikum goobsi anaa jinaa Oromiyaa jirraa hin hafinaa nurraa karaa lama qabnu abbiyoo karra keessa jirraa
روحاني داتو ولا جلين بولي إنكين يقداني فاجالة جالي نماني أنتولي أبيو ربي برا تولي ديبينو شكري ربي ناغو ديبينو أوروميا يالتو ديبينو umadati hawatu debineo insurance of umari debineo yahakaja saduri debineo Assalamu alaikum Robiya jirai nafina nurra Karala mangkam nu apiyo karage sajra Hadidatu wala jale bule Nyagadani fajala la tu jale Namani atole apiyo rabbi bira tole Rabbi nagau debineo oromia yalatu debineo umadaji hawatu debineo inshuraso fumari debineo yahakajar saduri debineo male ana jinako debineo gaafa sirba kana hojjennu anaajina yookiin moodirree ishee kuseen xinnitti uumuu akka qabnu ittiin isaanitti baajeta nuti qabnurraa yoo salphifachuudhaaf yookiin immoo humna keenyas waan hin taaneef amma fakkeenyaaf waan san taatee argamuudhaaf konkolaataa si barbaachisaa karaa buluuti jira siree barbaachisaa achi yoo deemte namoonni walitti qabaman jiraachuu danda'an isaan hin shaayii buna jechuu jira konkolaataa qabattee achi bultee deebitee karaa kana deddeebi'u baasii baay'eedha waan ta'eef aartiin amma asitti barbaachisa maal gootaa dirree ishee kusee san xinnitti asitti uumtaa jechuudha xinneessite kan ummanni beeku san osoo hin taane kan aartii hin danda'ama jecha aartii bakka aartii asitti uumtaa sirbuu qofaa miti aartii dirruma san asitti uumtaa jechuudha. Daayirektiidhumaa fi ogummaa kaameraatiin dirree ishee kuseen uumtanii yoo dhumatti hojii kana baastanii jecha.
Tole baay'ee galatoomii kan si odeeffachuu barbaadu keessa kiyyaan sirboota ofii hojjettu kan ammaa yoo gasirraa dhagaa jiru walaloo fi yaadaloon kan keetuma. Kana malees immoo sirboota nama birallee akka hojjettu oduu qaba. Mee jalqaba sirboota nama ati barreessite fi yaadaloo itti tolchite maqaan adadheeti isaan keessaa naa jetta kanaa jettu ani filadha. Tole galatoomii abdii sirboota amma eegumaan an aartii tanaayyuu bal'ifadhee seenee lafa qabaddee hojjechuu jalqabee reefu waggaa 2 guuta waan si dhibu kun garuu jabaatanii hojjechuun yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramni dhufuu akka danda'u uummataan wal baruun akka danda'amu hubadhe kanarraa ani sirba qotee bulaa kana jalqaba sirbin ani barreessee walaloo yeedaloosaa fooyyeffadhee dhufee uummatatti fide isa. San duras garuu sirboota barreessaan ture ijoolleedhaafis kennaan ture amma yaadadhu sirboota nama albama guutuu hojjedheef illee jira. San keessa amma sirba tokko yaadadhu onaan itti yaadadhu maaliif gaafsa yaadni kiyya facaadha ofiifuu lafan qabanne waan ta'eef naa kenni hodhame numan kenna amma yoon anis akkuma keessan boru qilleensa irratti argee sirba kanaanatti barreessee jee malee sirboonni irraa fadheera. Abbicha yaadadhu ture? Ijoollee na yaadadha. Asallaa amma waggaa tokkon ture guyyaa san walaloon barreessaa nan baradha moo maalin baradha daarektiinki amma akkasitti anaajina xinnoo asitti ishee dirree jeekusee dhumneennu kana daarektiinki gaafsa nan baradhee sartifikeetti fudhadhee sun arra na fayyadaa jira yeroo sanirraa hafi walaloo barreessan ijoollee fayyada fakkeenyaaf mucaa asallaatii amma kaameraa maanis ta'ee jira bosona magarsaa jedhamu intalli takka jirti tsahaa jedhamti ishiidhaaf illee sirboota kennee saniin alaa kun walleen jalqabin dura sirboota namaa kennite sirboota osoo walleen jalqabin dura kun san booda garuu qotee bulaarraa jalqabee hundaana yaadadhasi sirboota qilleensa argatanis fakkeenyaaf sirba jalqabaan ijoolleedhaa kenne keessa sirba Amiin Huseen dureetti sirba kooti waa hundi isaa walaloon yeedaloon. Dureetti inni dhiyoo kana kiliippiitti hojjetame kunmoo? Dureetti itti tadhiiga qomoo badhaatu tiyya sanyii Oromoo dahoo safuutti dhalattee dhaloota yoon si argu keessi boqonnaan argata sanyii taaddee birruu sanyii nama jaa. Gifti tasa onnee na lixxee na ooftee halkan wal qixxee hojjumuu finfinnee shawaasi arga seenaa si dhabeessa jirtaa kana qalbiitti yaada hirtaa jaa. Yeedaloo sifatitti bifa kanaan akka yeedaloonis walaloonis kiyyan. Bareeda. Tokko aadarraa fuudhee mimmiidhagsaa jechuudha hojiidha. Sirba baay'ee bareeda. Itti aansuudhaan immoo sirba Buzaalem Dassuudha. Sakam. Deemteeree. Nagatte deemteere. Kunis walaloo fi yaadaloon isaa? Ijoolleen keenya amma aartiin namni hunduu ilaalcha mataa qaba. Sirba barreessitee hin kennitaa fi istiidiyoo galee waan ta'e wayii yoo arge fooyyeffatuu danda'a. Barreessitoonni baay'ee waan akkasiin jaalatan aannan ayyaa. Maaliif inni sirba kiyya naalaan tuqinaa na jalaan jal'isinaa akkanan qabna akkanan isiniin jee qofatti godhaan itti deemaa jechuun an dogongora wajjin dhiyeessuu danda'a. Dogongora san ijjisaa kan argitu yookiin gurrisaa kan argoo taate yoo danda'e yoo akkan ani yaadutti yaade dursa naa kenne maqaa guutuudhaan kan kee kiyyaatti sirba kun jedhee yaamuudhaaf kee kiyyaa bakkee kana naa sirreessii akkanan jiru nan barbaada. Natti amanuu dhabee bakkee kana kee kiyyaan sirreessuu danda'u anfuma sirreeffadha jee sirreeffatuu danda'a. Balaa saniin waan sirreessanii keekiyyaa fi eebalu jechuu danda'u. Garuu dadhabbiin guddaanii fi bu'urri keekiyyaadha. Itti aansuudhaan sirba waaritee furii adda baanaa walaloosaa hundunnatu sirreessee barreessee. Yeedaloo inni itti tolche? Yeedaloon aadaadha. Harki baay'een isaa aadaadha. Yeedaloo san ishiinis fayyadamtee namoonni biraatis kan fayyadaman jiru. Garuu haala sirba itti sirbaniin abbaan gara ofiitti itti fidate waan san gochuu danda'a. Mee na yaadachiisi warra yaadachuu hin dandeenye adda baanaan kun isa kamii warra jedhuu danda'u? Adda baanaan dhumarra inni aadaadha. Isaan dura ammas sirba
Amroo bisaadhaa kan milikii kaasu tokko jira. Daakiyyeen boora'u isa san walaloo aadaatii fi yeedaloo aadaatii fi walaloo aadaatis wal keessa hoggunne akka uummanni dammaqutti kan barreesse ana guutumaan guututti innis hojii kiyya. Waan babbareeda barreessitan sirboota bebbeekamoo obboleessa kiyya immoo biraazarii ifaadhaaf sirba sumaa jiru kan jalqaba miidiyaatti as dhufee san isa keessa sarki guddaan kiyya. Yeedaloo isatti hojjetate walaloon kiyyuu jechuu danda'a. Saniin ala immoo sirboonni amma qilleensas kan hin argatin kan ammas istiidiyoodhaa bobba'aa jiran hojii babbareeda hojii ammallee uummataaf waan baay'ee gumaachuu danda'an jennee yaannu hedduutu jira. Kan hin bahin kan ijoolleedhaa jire. Hamman ofii sirbee caalaa kan ijoollee bira jirutu baay'ata hojii. Manguddoon amma na guddisan kun shubbisaa waan ta'u hundatti fakkaataa ture. Mucaan kun waan akkanatti sirbuun seenee hin shubbisas xinnaa ta'ee kaasan booda wanni kana shubbisa kana nan bare kan ammayyaatis nan tuttuqadhe achiin booda mana dhugaatii fi mana reediyoon jiru kanneen deemne taphan. Isa san guddifachaa nan dhufe sirboota reediyoodhaan galgala dhagee ganamaan nan sirbu bakka loon teeksinitti irra deebi'eetuma. Sirbootuma durii jecha sirboonni ati fakkeenya taasifattu sirboota weellistoota durii baay'ee isaan caqafta namoota maqaa dhufte kanneen. Reediyoodhaan isaantu dhufaa isaanitti fayyadamaa kooppii godhaa guyyaa nan sirbaa. Hagan jabaatiin hagam safara keessaa gadi hin bahin nan dinnasa ture wanni ciffaraa kana tapha kana tapha. Galchitu isas. Shubbisa mana irra deemnee kan aadaa moo kan ammayyaatti uqta? Hunda hundumaan dhiisu. Birrii 5 birrii 10 nu badhaasu. Daa'imummaan marte birrii. Waltajjii irratti amma yoo baanee sirbi nu badhaasu sanii yaadadhaan handisee sanii. Anan geessu malee shubbisa. Sin ga'u shubbisa amma dhiise. Shubbisa dhiise. Ani socho'eetu beeku. Kan hin jedhu anjoollummaa kee waan sirba kee keessatti xiinxalee tokko immoo hibboo hin taphatsaa ijoollee. Amma manguddoota gidduutti niree kan guddate. Hibboo mammaaksa oduu durii maal kanneen jechamoota soqobsoo waan kanneen ijoolluma ta'ee tan fidadhe. Si gaafadha naa deebistaa amma. Kan akkanaa galita si sirba isaa dubbanna sirba hibboo jedhu tokko weellistee turte. Mee waa'ee sirba sanaa xiqqoo naa dubbadhuuti sirbicha sana feeruu barbaadeen naa feeri. Hibboon akkamitti dhufe seete? Hibboon amma gaafa hibboo jedhu kana muuziqaan naa galee jira. Muuziqaan sirriitti naa galee jira. Eenyummaanis naa galee jira. Yeroo baay'ee qoqqoodamiinsa gandaanii maalidhaan aanadhaan godinaan ani achiin dhufe atasii dhufte achii dhufte weellistootuma jidduutti dhageessa ture. Yeroo waggaa 3-4 dura hin dhageessaa waan san gaafan immoo dhuftee baandittis akkana siqtu inni Wallaggarraa dhufe Iyyaasee qofa yoo oofu argita. Inni Baaleerraa dhufe Aduma Baalee yoo dha'u argita. Inni Jimmarraa dhufe inni Hararirraa dhufes Harargeerraa dhufes akkasuma waanuma naannoo itti dhalata san leellisu malee hundi kiyya jee namni amanuu natti mul'atu dide. Kan goggodhanis jiru kan yaalanis irraas bareeduu baatus irraa bareedus warreen cabsaniitu hunduu kiyya jedhanii sirban yaada san cibsuun barbaade amma kan tokko nu godhu kan baay'inni keenya fi aadaa baay'achuun keenya miidhagina keenya ta'uu danda'a. Baay'ee qabaachuun keenya nu kabachiisuu danda'a. Namoota biraatitti faaya ta'ee mul'atuu danda'a. Nuuf garuu 12 isaa qabaannu 13 isaa qabaannu akka tokkooti nuuf. Sirba tokko keessatti yeedaloo 2-3 hojjechuun sirba tokko keessatti yeedaloo 2-3 hojjechuun isa warra muuziqaa taphatu beeka iskeelii maal jiru walitti fidachuudhaaf sirbuma tokko miidhagsitee tartiibessitee yeedala 3 oofuudhaaf yeroo sitti ulfaatu jira. Sirba aadaa 13 kana keessatti iskeelumti aadaa kanneenitu haalli Booranni ittiin sirbu, haalli Karrayyuu ittiin sirbu, haalli Shawaan ittiin sirbu, haalli
gara walloo yoo deemte itti sirbamu haalli sirbi jimmaatti sirbamu kun adda adda toonumti isaatu sagalumti isaa kunu inni kaan beeziidhaan sirba yeroo hundaa ammaa sirboota booranaa fa'aa yoo fudhatte sagalee furdaa baasu garana yoo dhufte immoo shawaan sagalee ciccitaadha inni ciccitaa yeedaloo bareessanitti ritmii irratti buusaa taphatu ritmii irratti buusaa sirbita kanneen waliin barbaadu toonii kana gara tokkotti fidudha baatii sadii natti fudhate sirbi kun tokkichisa ijoollee kiiboordii taphatan namni hin kadhatin hin jiru namni na gargaaraa jedhanii mana isaanii dhooliin hin jiru namni kiiboordii lokkosaatti taphadhaame sirboota waliin barbaadachaa jiran jedhaniin hin jiru ijoollee adaamaa jiran keessa ijoollee yeroo sana gargaaranis galateeffatu barbaada sirba sanitti baay'ee kan na wajjin dhama'e Tilaawwan Tolaati. Istiidiyoo qabaa Tilaawwan Tolaan beektanii inni baay'ee na wajjin dhama'e yeroo naa kenne sirboota san har'a yoo waan irra fooyya'anii sirba jimmaa aadaa jimmaa tokko har'a sirbinee yeedaloo 7-8 hin geenye boru sirba jimmaa kan irra fooyya'aa san caalaa sirboota sanii wajjin deemuu danda'u yoo fide san jalaa balleessinee asitti immoo kan itti waliin naa barbaadaa ture. Wadheera amma sirbichi maal akka ta'e sirbichi olmatti qabaa baay'ina Oromoo kana bakka tokkotti sirba tokko keessatti daqiiqaa 5 keessatti kan ittiin ibsine waan jechuu barbaadu mee sirbichi sirba akkas jiru kana mee afeerru illee afeerruun fedha. Inni affeerraa gaafii qaba kaa sirbichi situ na gaafata hibboo naan jedhu ibibbiin jaanii. Intala haadha beekaa ilma abbaa dhalche beekaa Njibiti boru korma warra loonti subbeka ilma boru kondala lammi guddifte beka beka kachicha garatiya ani gara kesim beka beka arda gada naga nagi gada moji naga nagi warra huro naga nagi adan orom naga nagi Abon boru kabaye, boru lontu kabaye, oida namarira haye, amtu namajala haye, eboretiya haye, yoroda amaroda, arogama amaroda, lonturuga amaroda, kiltu jala amaroda, boru tola amaroda, amaroda. Ibo hibib dachigan mahera seratuma haala gootota bebbeekama biyya sirna gadaa kamalatu ishiyoodha biyya uumaa balaate nutti biroobe intala haadha beekaa ilma abbaa dhalche beekaa jibbitii boruu kormaa warra loottisu beekaa ilma boruu kontaala lammii guddifte beekaa beekaa. Arda gada naga nage, gada moji naga nage, warra horo naga nage, adan orom naga nage. Yoroda amaroda, arogama amaroda, loturuga amaroda, borutola amaroda, kiltujala amaroda, amaroda, ororo. Washi ya washi, shanangi be ya washi, kalamuna bashbashi. Nakiye morahe, sirbikeyo, ya hararge bonahe, amma gada dunite ni sirbikeyo. Abishe kota bona, farsi yona, sakenya bona, farsu yona. Iya challe disisu, murjila ko sifinde, ilu babor biyako, nakilali adile, tale longa dami, dahena dakabi, arsiti yasi farsa, jila lo asasa, baliyo, manada fanadu baliyo, nafabine sahedu barwani. Gala arjada danso yaadani gubani kumsaafin miso gifti bola kaya duremi dagina ango fare jikse keros ni argina ebo la
Emola la 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 emola la 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 emola la 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 ebo nishirina dufabe ya gotako nishirina dufabe malinda ya no sedakabe Aye galato meesi warri weliftan kun akka reefu naan jette haalli jiru rakkisaadha waan hojjeturraa umaa bu'aan argamu jaalala ummataati fi hojii ummataa hojjettutti gammaduun ala wanni biraa wanni argamu ka biraa hin jiru jiruu wellistoota akkamitti kallattii qabachuu qaba jetteetiin amanta kun sirriidha sareen namaa duttu takkaayyuu waan kutaniif feetii miire sareen nama dhiisitii sareen yoo duttu yoo dallaa eegdu ganama dhiyaana qabdi aartii isaa tursiifachuudhaa fi ummanni kun weellistoota isaa kunuunsuun kan isarraa eegamu isumarraa namni biraa dhufee afaan oromoo sirbanii ijoolleen kun aadaa oromoo guddisanii saba kanaaf dhaabbatan jee sabni biraa dhufee yoomifuu aartistii oromootis gargaaruu hin danda'u aartii oromoo cinaas dhaabbatuu hin danda'u jalqaba irratti akkuma reefu sii kaasee artistiin oromoo eenyuuf yoo amma ispoonsara gaafannu kadhannu eenyuuf kadhata anaaf immoo ofiif waan jiru sana akka addaan baafatu nan fedha itti aansuudhaan immoo hiree argame hundaan artistoonni keenya kun jireenyi isaanii akkamii nu maal gochuuf dandeenya karaa kamiin artistoota kana jireenya isaanii hoogganuu dandeenya jiru namoonni jajjaboon namoonni nani maqaa isaaniitiin illee dha'uun barbaanne namoonni halkanii guyyaa artistoonni Oromoodhaaf dhaabbataa jirani nuti immoo akkam goonee jireenya isaanii gadi dhaabnuu jedhanii warri riiban argannes jiru namoota baay'ee dinqisiifadhu jechuudha ofii sirbee argeetii miti diraamaa hojjetee argee osoo hin taane namoonni akkasii sun jireenya artistiin kun sa'aatii 24 qabu keessatti waan uummata kanaa tasaasa yoo ta'e sa'aatii 24 kana keessaa yeroo itti waan ofii hojjetu hin qabu jedhee namni yaadu yoo jiraate artistii gargaaruu hin qabu artistii cinaa dhaabbatuu hin qabu nuti amma ofumaa kiyya yoo sii kaase akkuma reefu haasaa turre ofii kiyyaa nan sirbaa barreeffadhee tan sirbaa nan barreeffadhaa yeroon immoo kiyyaa gaaffitti kenna yookiin boqonnaa fudhadhutti kan namaa nan barreessitan itti kenna istiidiyoo deemeen sagalee jalaa fuudha waltajjiin hoo jiraate waltajjii bahee tan sirbaa waltajjii irraa yoon bu'e immoo kiliippii biraan hojjedhan jaa walaloo barreessuun qabu jidduma kana deemutti jirraa jechuudha jireenyi artistiidha jidduma tana keessa kan naanna'u akkana bahee kanan godhaa mee takkan jireenya kiyya kun akkana laalaa jedhee namoonni wanni jedhu waan jiruus natti fakkaatu yoo jiraates namoota akkasii isaan irraa fakkeenya maallee fudhatu nan barbaadaan maaliif jidduutti ummataaf jiraachuun akkuma jirutti ta'e cinaatti siistamni itti waa uuman yoo jiraate bareedaadha. Amma dhiyeenya kana sirba wayii hojjechaa akka jirtu dhagaye sirbu maal jedhu sirbichi baay'ee sirba bareeda akka ta'e namarraa odeeffannoo dhagaye. Sirba haadhaati haadha faarsaa sirbichi. Ni maal jedhu? Mammaraanneedha haadha takkatu ilmaan hedduu qabdi. Ilmaan ishii saniin qananii hin dandeenye. Ilmaan ishii kunis ishii qananiisuu hin dandeenye. Jidduu kanatti ilmaan rakkina haadha kan naannoo mammaraatu fakkaata. Garaan armeetiyaa obboleeyyanii martuu. Gadaamessaan horee sabboonaa sabboontuu. Ilmaan naa badhaatu kanaa marii maraatu si qananiisuu barbaanne ayyoo koo rakkina kee mammaraanne si qananiisuu barbaanne ayyoo koo rakkina kee mammaraanne dargaggeessi keessi jajjabaate ayyoo didirrifne dachiini sossaate ayyoo sirbichi Oodiyoon bahe istuudiyoo. Istuudiyoodhaan baasutti jirra gara liipitti yaadda. Nyabaa dhugaa bu'ee waliin arginaa. Sirbi biraa immoo aadaa Oromoo kana keessaa gara Karrayyuutti illee kan sirbu sirba haaraa dhiyeenyuma baaste haalan walitti aansitee kilippii hojjechaa jirta hojii gaarii irra jirta waan itti galateeffamtu jechaadha.
Sirbi suni aadaa san keessatti guddatti immoo baay'ee itti dhiyaattee baay'ee namatti tolallee sirbuma sanaan utuu nu gaggeessitii natti tola. Karrayyuun ani gara abbaa kiyyaatiin hiddi kiyyaallee karrayyuudha. Gosa gamuu jedhamtu itti guddifameen malee warri akaakayyuun kiyya gara gosa gamuutitti guddifameeti. Gamuutunis karrayyumaa walitti ishiinis gosuma adduma. Karrayyuurraa gara gamuutti guddifame. Badhaadha abdoo jedhanii abdoo santu gara karrayyuutti guddifame. Gara gamuutti guddifame. San booda nuti gosa gamuu san keessatti dhalannee jechuudha abbaa kiyyarraa jalqabne. Malee iddattis karrayyuudha achiis immoo iddoon dhaloota kiyyaatis aanaan boosat karrayyuu fantaalletiin waluma keessa ollee bulla aadaa nan beekaa. Sanirraa kan hafe garuu gaafan sirba kana sirbuu barbaadu guutumaan guututti nan beeka jee itti gaafatamummaa fudhadheetti osoo hin taane dogongoruu hin danda'a. Aadaa saba kanaa jallisuu hin qabu jee namoota sirriitti beekan jenne yaadnu Muhammad Fantaallee fa'aa baay'een dinqisiifadhaan baay'een jaaladha. Isas ofitti dhiyeesseen aadaa kana irraa gaafadhee. Gaazexeessaa keenya kan obeessi. Isas wal gargaaree gahee qaba shubbisarrallee jira. Sirballee sagaleellee kana jalaa fuudhe isaa. Sirba san isumaa wajjiniin anis yeedala wayii karrayyuu jaarraa ja'amurraa fidee dhufeen. Waan kana fidee tan dhufee kana garamaa oofnannan itti daddaballe Muhammad wajjin wal mari'annee yeedaloos walaloos itti daddaballee gaafa waraabbillee Muhammad yeroo naa kennee dandhee qe'ee warra Muhammaditti kan waraabne hirma jiru kanaan warra Muhammadis galateeffatuun barbaada. Bifa saniin maatii isaa biratti waraabdu. Maatii warra Muhammad biratti waraabbannee deemne. Kanaafi aadaa keenya xinnuma gaafanna. Xinnuma gaafanna malee hunduu keenya hin beekna keessatti dhalanne akka hin jallanne qofaaf kan gaafattu aadaa keenya. Nama beeku sirriitti. Maaliif sirba sanarratti gaafillee yoo gaafatamte deebii sirrii deebisuudhaaf hin gaafatta. Wallaaltee osoo hin taane sirriidha moo sirrii mitii kan jedhan addaan baafatuudhaaf namoota beektutti dhiyaatta. Yoo kan beektu ta'e hin beekta kan hin beekne akkasuma jechuudha. Sila dhabsiisuun kee dirqama ta'eera. Sirba kanaan nagaan dhaammatta. Nullee kanumaan si geggeessinaa naaf jedhiitti sirba kana stuudiyoo keessirraa tokko badii lakkisa. Lakkisaa mala fuunaa waaqsororii nuuroo biroo balafaan nuu gahi nagaa biyyaan nuu gahi tuuta bokkuu nagaa nuu guuti tuuta nagaa nuu guuti tuuta bokkuu nagaa nuu gahi maaltu jiraa jaa roobaa nagaa jira bokkuun guutamee guutamee bokkuun guutamee guutamee hoo hayyaa hoo hayyaa hoo hayyaa hoo hayyaa Oh hayya nyarkole asangese mireda cha sangese warri ababu warana shanyi waramnya tesa Lakkisa malafuna waaqsororii nuuroo biroo balafaan nu gahi nagaa biyyaan nu gahi mana nu laalchi galii nu itichi tuuta nagaa nu guut tuuta bokkuu nagayaa nu godhi maaltu jira nagayaa jira Bokkuun guutamee guutamee bokkuun guutamee guutamee bokku akkin jedhu maal jettu Oromiyaa bahaa dhihatti kaaba fi kibbatti biitti tiyya jedhuun jedha bokkuun guutamee guutamee bokkuun guutamee guutamee Oh hayya Nagish Oh hayya Oh hayya Nyarkole ya sangese Mireda cha sangese Warri ababu warana Shanyi waramnya tesa Jabagu ya jabenya Dira jolle waramo Nasisa onne dina Apo ya mungese Oh ya Hawi angalan kalle Ndega male malida Unko tuare kenide Mbela male malida
nicheese qabaa jecha hin shiftaa malee maalidha qabda fannisaa jecha lukkee malee maalidha Famagala karayu karahayu famagala karayu karahayu famagala karayu karahayu famagala karayu karahayu karta tumme we haye aba sorra we haye aba male we haye basan korra we haye harbi hufe we haye dema bule we haye sifan urji we haye yega bule we haye famagalan karayu karahayu famagalan karayu karahayu famagalan karayu karahayu famagalan karayu karahayu abo 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 adika galiraze adeglen ziraze wangara dachi gala gombo keranso base wangara sami gala lati bela base iga jolle oromo base mo basunole je chagara rase apo apo Murasayon yalebo Murasayon yalebo Murasayon namanya talolego awera sasa gugurra Murasayon yalebo Murasayon namanya talolego irte salfambane dubra Murasayon yalebo Murasayon namanya talolego alaya turayase Murasayon yalebo Murasayon namanya talolego haro haloi tigubase Murasayon yalebo Murasayon namanya talolego Murasayon yalebo Murasayon yalebo Murasayon namanya talolego Murasayon yalebo Murasayon namanya talolego allola ya mantudira Murasayon yalebo Murasayon namanya talolego barbada gara pantale Murasayon yalebo Murasayon namanya talolego jarri wa ke sanulale Murasayon yalebo Murasayon namanya talolego Murasayon namanya talolego Murasayon namanya talolego Murasayon namanya talolego Oromia Broadcasting Service OBS Filannoo Uummataa